harka dhiqadhu. Maaloo waajjiranitti guyyeera. Deefi deemuun qaba na dabarsaa dara. Saamunaa bishaan kunnoo qophaa'ee jira. Harka kee dhiqadhuutii seeni. Guyyaa si akkuma inni qadhaa isinitti maan jiranii dhiqachaa oleen nu fedhee. Isa waan an beekuun qabu amma dhiqadhuun siin jedhee dhiqadhu. Namichi ta'u eessa deemu kottu deemu kottu. sadarkaa dhuunfaatti abbaan warraa kamiyyuu iddoo harka dhiqannaa qopheeffachuu qaba. Keessattuu mana fincaanii fayyadamee hoba'us harka isaa dhiqachuun dirqama waan ta'eef naannoo mana fincaaniitti akkasumas dallaa keessas hoo alaa gangara manaa seenu ta'e yaa fayyuma ofiitiif waan ta'eef harka isaanii sirriitti dhiqachuudhaaf saamunaa fi bishaan gahaa teechifachuu qabani. Seektaroonni gara garaa immoo seektaroota mootummaattis haa ta'anii mootummaa hojjettoota isaaniitiif akkuma ol seenaniin akkasumas hoo gadi baanis harka isaanii dhiqatanii ba'uu qaba waan ta'eef iddoo harka dhiqannaa sirriitti mijeessuufii qabanii. Yeroo baay'ee namoonni keenya kana hubannutti harka dhiqachuu akka salphaatti yookaanis immoo akka nuffiitti ilaalaa jira. Kun jechuun rakkoo koronaa dhibee isaa baruu dhabuudhaan natti fakkaata. Akkuma beekamu miidiyaalee garaagaraa ogeessi fayyaas namootni baay'een qaamni garaagaraa irra deddeebi'uudhaan harka keessan dhiqadhaa sana godhaa kana godhaa gaafa jedhan fayyaa keenyaaf maatii keenyaaf nuuf jedhaniiti waan ta'eef adaraa keessan akkuma amma diraamaa xiqqoonoon hojjenne irratti argitan utuu hin nuffin nama kamii wajjin utuu walitti hin bu'in wantoota namni nuun jedhan harka keenya irra deddeebinee dhiqachuudhaan nama sana hubachuudhaan yeroo gaggabaabaatti irra deebinee harka keenya sirriitti saamunaadhaan akkaataa ogeeyyoonni nutti agarsiisan sekendii 20f harka keenya dhiqachuudha. Akka waliigalaa akka biyyaatti iddoo garaagaraatti iddoon harka dhiqannaa qophaa'ee sochii gaariitu ture. Amma garuu qaqabbanaa dhufee jira. Akkuma addunyaattu guyyaan harka dhiqannaa hin kabajama. Akkuma biyya keenyattis bifuma wal fakkaatuun bara baraan onkoleessa 5 yookaan immoo akka biyyoota alaatti onkoleessa 15 kabajama. Sababni isaatis dhukkuboonni garaagaraa harka dhiqannaadhaan kan lubbuu namoota baay'ee dabarsan jiranii. Keessattuu dhukkuboota akka garaa kaasaa, dhukkuba koleeraa yookaan immoo baasaa fi teechisaa ariifachiisaa kan jennuun dhukkuboota mar'imaanii garaagaraa kanaan wal qabatan jiranii. Kanaaf dhukkuboota kana hambisuudhaaf harka keenya dhiqachuu qabna. Harka keenya yoo dhiqannu garuu amaleeffannaadhaaf qofa dhiqachuu osoo hin ta'in tartiiba mataa isaa qaba. Harka dhiqachuun waan bu'uura fayyaa ta'e keessaa tokko sana dhibeewwan daddarboo ta'an keessumaatti dhibee raamoo mar'umaanii ta'uu danda'a. Dhibeewwan akka koronaa wajjin wal qabatanii wal fakkaatanii ta'uu danda'a. Kan inni nama tokkorraa namatti yookaan immoo wantootarraa namatti darbuu danda'u karaa harka xuraawaa ta'eetiini. Kanaaf harka dhiqannaan dhibeedhuma utuu wal'aansa kan biraan dubbatin dhibbantaa 60 hanga 70 dhibee ittisuun danda'amu akka ta'e hundumti keenya hubachuun barbaachisaadha. Harka dhiqachuun baay'ee murteessaadha. Sirumayyuu dhukkuba COVID-19 ittisuu irratti harka dhiqachuun gahee guddaa qaba. Kunis maayinni yoggii dhiqannu sa'a barbaachisu jechuun yoo xiqqaate sekoondii 20 yoo danda'ame immoo amma sekoondii 40tti qajeeshinee harka keenya walitti rignee amma saamunaan oomicha baasutti qajeeshinee dhiqachuu qabna. Namnis kana nuffuun qabu yeruma hunda harka isaanii qajeeshanii dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha. Koronaan kan isa kabar godhee jiru jira. Inni harka bishaan hin qofoo dhiqanne gad hin dhiisu garuu saamunaa kan fayyadamnu ta'ee isa addaan didiigaa saniin booda dhiqannu haaluma salphaadhaan nurraa gad harca'uu danda'a garuu haalli itti dhiqannu sun murteessaadha jechuudha. Tartiiba barbaachisan eegnee kan dhiqannu ta'e haala salphaatiin vaayirasiin koronaa sun harka keenyarraa hin dhabama jechuudha. Rakkoon kun ulfaataadha. Kanaaf isa kana ittisuudhaaf gaheen harka dhiqannaa olaanaadha jechuudha. Harka yeroo dhiqannu bishaan qofaan dhiqanna taanaan faayidaa hin qabu. Vaayirasii kana ajjeesuu barbaanne yoo ta'e bishaanitti dabalata saamunaa fayyadamuu qabna. Saamunaa fi bishaan walitti daballee yeroo harkatti dhiqannu yeroo harka keenya rignu hoomachatu uumama. Hoomachi uumamu kuni
vaayirasii kana yoo qaama isaa ilaallee qaamni isaa kutaa adda addaa qaba. Bishaan yoo itti naqnee homaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf bishaan saamunaan gaafatti dabalamu garuu inni golgaa qaama vaayirasii kanaa sila golgee jiru sababa hoomacha kanaan caccabuu waan danda'uuf vaayirasii kana ajjeesna jechuudha. Koronaa keessatti immoo karaan ittiin dhibeen kun daddarbu keessaa inni tokko namoonni yeroo qufaan yookaan immoo yeroo attiffatan afaan isaanii yookaan immoo funyaan isaanii keessaatti dhangala'an bahee gara harkarra bu'uu danda'a. Xarapheezzaa gaafa tuqan, laaptooppii isaanii, bilbila isaanii gaafa tuqan yookaan meeshaalee mana keessaas ta'u waajjira keessaatti fayyadaman gaafa tuttuqanii harki isaanii xuraa'uu danda'a jechuudha. Dhibeen kun karaa sana kan inni. Dhukkuboonni xiyyeeffannoo barbaadan jedhaman naannoo sagaliitii kana keessaa baay'inni isaanii walakkaadhaa ol eegumsa fayyaa naannootiin kan wal qabatanii. Kanaafuu qulqullummaa keenya yoo eegne dhukkuboota garaagaraarraa of ittisuu dandeenya. Kana keessaa kan amma fudhannee harka keenya dhiqachuudhaan akkuma duratti jedhe dhukkuba garaa kaasaa fi baasaa rifachiisaa yookaan koleeraa isa jennuun sanii dhukkuboota raammolee garaagaraa garaa keenya keessa seenanii nu miidhan akkasumas dhukkuba COVID ammoo COVID-19 kan jennuun kan amma addunyaa gaaga'aa jiru kana haala salphaadhaan harka keenya dhiqachuudhaan ofirraa ittisuu dandeenya. Kanaaf akkaataa hakiimonni nutti himanitti harka keenya seeraan yoo dhiqanne dhibee kanarraa hafuu dandeenya. Ergaa kana kan isiniif dabarse Waldaa Ogeessota Fayyaa Oromoo Addunyaa, Waldaa Hakiimota Oromiyaa, Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa 724 Yookoo Dooktar Onesmos Nasii Production.